እሺ ብቅላ እባላለሁ። ወንበራ ወረዳ ቦለሌ ቀበሌ ነዋሪ ነኝ። ብቅላ እባላለሁ። ወንበራ ወረዳ ቦለሌ ቀበሌ ነዋሪ ነኝ። እዚህ ጋር አንድ ቀበሌ ነዋሪ የቡና አምራች ነኝ። ቅድም በሰፊው ስለ ቡና ምርት እና ስለ ቡና አይነት ተወርቷል። ስለ ገበያም ተወርቶ ነበረ። አሁን እዚህ ላይ ማውራት የምፈልገው እኔ በዚህ ቀበሌ ደረጃ ያሉት የቡና ችግሮች ወይም ደግሞ የቡና በሽታን በተመለከተ አንዳንድ ነገሮችን ለማለት ነው። እዚህ በአካባቢያችን ደረጃ በሪሰርች እና በተለያዩ ሳይንሳዊ ጉዳዮች ባይጠኑም ወደ 3 አይነት የቡና ችግሮች እንዳሉ ገነዘባለሁ። አንደኛው ግንዳ ድርቅ የሚባል ይሄ ግንዳ ድርቅ የሚባለው ቡናው ፍሬ አፍርቶ ብዙ ፍሬ ሲያፈራ ከአቅም በላይ ከማፍራትም ይሁን ከአንዳንድ ነገሮች ጉድለት ይደርቃል፣ ወይ ደግሞ ከእድሜ አንጻርም ሳይሆን በመካከለኛው እድሜ ላይ የሚደርቅ ነው። ሁለተኛው ኮፊ ቤሪ ዲዚዝ የሚባል ሆኖ ፍሬው በብዛት እንዳፈራ ቡናው ይጠቁራል፣ ገና ሳይበስል ይጠቁራል፣ ከጥቅም ውጪ ይሆናል። ሶስተኛው ደግሞ በቅጠል ላይ የሚታዩ ቅጠል ላይ አንዳንድ እንትኖች በአይን የማይታዩ ይህን የሚመስሉ ቅጠልን ሊጎዱ የሚችሉ ቅጠሉ ከተጎዳ በኋላ ደግሞ ቅጠሉ ይሸበሸባል፣ ቅርንጫፎቹ አያድጉም፣ እንደገና ቡናው አያቆጠቁጥም፣ ይሸበሸባል። ቢያፈራም ቢያብብም አበባው ይራገፍና ፍሬ አይዝም። ስለዚህ እንዳጠቃላይ ይሄ እኔ አሁን በዚህ አካባቢ በነዋሪነቴ ይሄንን አይቻለሁ ለማለት ያክል ነው። አመሰግናለሁ። መቃን ኮ ዋቀዮ ፉፋን ጀዳማ ቦለሌ ቀበሌዳ ሆጀታ ቡናት kan hojjennu kun kana fakkaata. Bunni keenya hojiin isaa kana fakkaata. Yoo hojjennus waggaa waggaadhaanii in carabnaa in sonna. Bosonnu birraan carabnaa ergasii booddee buna keenya funaan. Yoo funaanan immoo bunni keenya kana fakkaata. Aggattaabii waggaa waggaan yennaa hojjennu ምናልባት rakkoon tokko tokko kenni nu argatu jira hojii bunaa irratti. Maa inni andinya gogiin bunaa jira. Duri kana kaakayyuu keenya yennaa hojjennu kan abbaa keenya amma ammaatti amma dhimii keenyaatti jira. Amma immoo nama si'anaa qilleensa si'anaan immoo waggaa 2, waggaa 3, waggaa 4tti goguu jammarannaan keenya jechaadha. Kanaadhaaf isa durii irraatii idimeen bunaa ziqedee baay'eetti gadi kufeera. Amma immoo gabareen immoo kan ittiin bullu qabalee boolalee keessatti buna kanaan beekamnu. Leelaa miti kan ittiin beekamnu hojiin keenya hojii bunaadha. Kanaafi amma yoonaatti hojiin hojjennu hojiin bunaa kana fakkaataa waggaatti isheen argannus gabiin keenya kana seedhuudha yaadaan dabarsaa jiru. Akka jedhamee bunni waan biraa buna biraa irraatii maalitti addataa seedhu? Hankeenya waan hin qabu. Leelaan madaabaraadhaan leelaan hojjennu. Unimmoo hankeenya buna akka buna waaniitti hojjenne madaabaraan nannu waan tokko ittiin daballu qonnee akkamatti hojjennee baafna malee isaati. Kanaaf bunni waan bara beekamee boriftaan iyyuu akka inni nu beekamuu fi akkabaabiin biyya keenya jiru qotee bulaan boolalee jiru leelaa qoricha itti naquun barbaadu. Akkamatti hojjetee buna kana tafaxiroo bunaa godhee amma dimalekii isaatti ijoolleetti dabarsuudhaaf hillaa gootii qabaa jechaadha. በጣም ጥሩ ዳ አማ እንማ እንቆና ከራን ከኛ ኩን ወዴራዳ ቆኔ ባፈነናው ነው ጌስኑ አጋጣሚ ከራን እንጂ ሁለተኛ ሰረካቢን ቀም ማይከላይ ገበያ ጌሱ ደፍ ሰረካቢን ቀምኑ ለመፋሞ ገበሬን ከኛ ሀቂሜ ከናዳኒ ማይከላይ ገበያት ጌሱ ዳፊ ድጋፋ መንግስቴን በርባዳ gabareen qotee asumatti naggaaddeetti sarakkabarraa wanta ta'e maakalaay gabayaa geessuu fi karaa hin qabnu. Qabalee keenya keessallee waradaa keenyatti geessinee geessifachuuf illee karaa hin qabnu.
rakkoon keenya guddaan qonnaatu hin ta'in isa kana kan nu rakkisaa jiru. Waannaa Baranaaf murtiif gabii ansaariitti akkamitti ilaaltu? Bara darbe kan akkamitti ilaaltan? በጣም itti xuruudha deeman fudha baran. Isa duriirra በጣም itti xuruudhaan jedhan. Isa duriirra baay'ee leeyyatii kan agarsiise gabaree keenya baay'eetti xiqqimi guddaa kan kenneef jeenasta baay'ee. Adeemnu gaashee waaqayyo warra daawwattoota keenya daawwachiisu bunni keenya kana fakkaata bunni boolalee ibiddaas kana fakkaata maatiisaas kana fakkaata yoona kanannaa qaramnee jataan godhaa bu'aa malee maasiin keenya maasii bareedaadha maasii akka kanaadha jataa kanaan agartu murtii turuu nuu kennaa waan uni irratti maayinni waan guddaatti murtii ammasiituu qabnu tokko gogii bunaadha. Lammaffaan an Magarsaa Taammiraan jedhama Boolalee qabalee jiraataadha. Gogii bunaadha laa kunoo kana laala amma kana laala gogii bunaadha. Gogii bunaa kana gindaa darqii jedhama kuni kunooti gogii bunaa kanatti baay'eetti nu miidhaa jira. Abbaa hojjetaa kanaan qabnu lammaffaa ilaala murtii inni kennaa jiru kunoo kana laala murtii guddaa argachaa jirra. Akka wambaraa waradaatti karaa hin qabnu akka silaa kaame karaa hin qabnu karaa irraa ka'ee immoo bunni wambaraa akka xiitii qabama. Akka xiitiidha kan inni qabamaa jiru. Geessee lafatti gurguratu hin qabu. Murtii keenya baafannee oomishnee amma oobicoo bunaa seedhaan dhaabbanneerra katamaa tokko jira addanatti dhaabaa jirra amma maakilaa himiinjoo irratti amma dhaqaa jirra. Buna inni qabamu ulaa buna keenya laala kana furannee dhannee maaliin jiraanna maaliin bitannee galla kana bunni keenya akkas fakkaata maatii keenya akka kanaatti nu ilaalaa deemuu qabdu. Zariin bunaa nu baruu qabdu zariin bunaa sadiidha. Bunni keenya amma kubur bunaa isa jedhamu gaanni kun buna sagaarii isa jedhamu kubur bunaa sindee bunaa jedhama bunni zarii sadiidha. Kubur bunaa sindee bunaa tokko maal jedhama? Buna adii jedhama. Kubur bunaa needhaan amma isa kana eewu kan qabu jiraafa isaa jaarraa gaallayyoo yaadataa jaljeessoo gudduu guroo kan Boolalee keessatti buna kana fidee horsiisa. Jiraan faayisaa wallaggaatii fidee warri kaanillee asuma walirraa fudhatanii buna kana horsiisanii zarii kana waliin ga'anii buna eebbifamaa buna zarii gaarii kennu kana nuu kennanii buna keenya kana ilaaluu hin dandeessu. Kun karaa kanarra jiraataan ganda kana akka kanaatti buna oomishne buna kanatu qabnu nama nurraa gabaa gaariitiin furatu. Kanarratti waan akkasii jedhu. Amma kanatti waan dubbattan gaariidha. Gabii isaa fi ammoo namartiin gabii jiru bara darbeerraa amma bara sana dhufu kana immoo maal eegdanii bara isa dhufu kana bara darbe kana amma murtii turuu arganne murtii gaarii arganne gabaas gaarii arganne yoo karaa baafnu hin qabnu ta'e asumatti hacuucamne gabaa masa jiruun gurgurachaa jirra. Gara fuulduraaf immoo amma murtii kanaan agartu. Gara fuulduraaf immoo mangistiin nuu kenne gabaa akka itti gurguran karaa nuu baase amma buna kana oomishnee maal goona bunni keenya kan inni ta'e qotorobaandii ta'e amarrannee harreetti feenee karaa hin qabnu wombara geessine wombara nama nurraa fudhatu dhabne kilibsoosii jaagnee geessinee gurgurachuuf illee maal jedhu naggaadee abbaa jaallate bunni keenya orgaanik bunnaa yookaan immoo kubur bunnaa seedhu jenne abbaa jaallateet birrii jaallateen nurraa bita. Kanarra jirra. Tasinoo nurra jira akka dhugaatti akka naannoo Boolaleetti tasinoo guddaan nurra jira. Qabalee keenya ganda kana naannoftanii ennaa laaltan murtiin leelaa hin jiru buna. Bunni jiru immoo akkuma kanaadha. Akka kanaadha. Kanaafi mangistiin waan nu jechuu qaba.